Oduu duukaa bu'ootaa kutaa 10ffaa seenaa Qulqulluu Taadiwoos. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Dursinee Waaqa qulqullootaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u jechaa barataa fi tajaajilaa isaa kan ta'e seenaa Qulqulluu Taadiwoos akka armaan gaditti dhaggeeffanna. Duuka bu'aan Qulqulluu Taadiwoos dhaloonnisaa gosa Yoseef keessaa yommuu ta'u, lakkoofsisaa dhukkubsattoota fayyisaa wangeela akka barsiisaniif aangoon kan isaaniif kenname duuka bu'oota 12 keessaa isa tokkodha. Duuka bu'aan kun tarreeffama maqaa duuka bu'ootaa wangeela Maatewos irratti Taadiwoos kan jedhame Libdiyoos, wangeela Maarqos irratti Taadiwoos, Luqaas kan barreesse wangeela isaa fi hojii duuka bu'ootaa irratti Yihuudaa ilma Yaaqoob jedhamee caqasameera. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 3, wangeela Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 18, wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 fi hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 13. Qulqulluun Yohaannisis wangeela isaa keessatti Yihuudaa isaas qortoo osoo hin taane Yihuudaa isa tokko jechuun caqaseera. Yihuudaa isaas qortoo osoo hin taane Yihuudaan inni tokko, yaa Gooftaa akkamitti mataa kee addunyaatti osoo hin taane nutti of mul'ista jedhee gaafate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Deemaa Ayzaabota hunda maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jechuun cuubaatii kan isin ajaje akka raawwatan barsiisaa duuka bu'oota kootaa isaa jedhee Gooftaan keenya akkuma isaan ajaje ol ba'umsa Gooftaa keenyaan booda duuka buutonni kutaa lallaba isaanii carraan qoqqooddatan. Akka Tiyofiitii mana kiristaanaa keenyaatti kutaan lallabaa Qulqulluu Taadiwoos Yerusaalem irraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamtu Sooriyaadha. Dabalataanis Filisxeem, Faaris, Maasipoomiyaa fi Armeettis akka barsiise barreessitoonni seenaa mana kiristaanaa keenyaa barreessaniiru. Bara barsiisummaa isaa keessa raajiiwwan adda addaa raawwachaa wangeela Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan babal'ise yommuu ta'u, raajiiwwan gurguddoo 3 akka raawwate qabsuun isaa dhugaa ba'a. Addunyaa naanna'anii barsiisuuf carraa akkuma buufataniin Sooriyaa deemee barsiisuuf qophiirra osoo jiru, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaarsa bareedaa fokkaatetti mul'achuun, yaa barataa koo Taadiwoos jabaadhu, yeroo hundumaa si waliin jira, rakkina sitti dhufu hundumaatti cimi jechuun eebbisee jajjabeessee gara samiitti ol ba'e. Kana booda hangafa duuka bu'ootaa Qulqulluu Phexros waliin Sooriyaatti yeroo deeman maanguddoo qonnaa qotan tokko argan. Qulqulluun Phexrositti dhiyaatee maaloo waan nyaannu nuuf kenni jechuun gaafate. Maanguddoon kunis nama gaarii fi kanneen beela'aniif kan gaddan waan turaniif mana koo deemee amman isiniif fidutti sangoota koo naaf eegaa jedhanii gara mana isaaniitti qajeelan. Gaarummaa maanguddoo kanaa kan argan duuka bu'oonni kun uumaa isaanii kadhannaan gaafatanii Qulqulluun Taadiwoos sangoota camadamanii dhaabataniin qotuu yeroo jalqabu, Qulqulluun Phexros immoo facaasu jalqabe. Maanguddoon kun nyaata isaaniif fidanii yeroo dhufan sanyiin qamadii qulqulloonni kun facaasan guyyuma sana biqilee asheetee isaan eege. Maanguddoon raajii guddaa kana argan miila isaanii jalatti sagaduun isin waaqolii samiirraa buutanidha jedhanii isaan gaafatan. Phexros nuti waaqolii samiirraa buune miti, garuu samiirraa bu'ee dubroo Maariyaam irraa dhalatee wangeela akka barsiisnuuf erga nu ajajee booda gara samiitti kan ol ba'e ilma Waaqa jiraataa tajaajiltoota Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuun maaliif akka dhufanii fi eessa deemaa akka jiran isaaniif ibse. Maanguddoon kunis asheeta guyyaa tokkotti ga'e qabatanii gara mana isaaniitti yeroo deeman oduun raajii kanaa namoota hunda waliin ga'ee baay'ooliin walitti qabaman. Isaanis waan raawwatame hundumaa isaanitti himan. Kana booda Qulqulluun Taadiwoos kutaawwan naannittii tokko tokko keessa naanna'ee barsiisuun Waaqayyoon alatti Waaqni biroo hin jiru jechuun dhuga ba'umsa isaa kennuu jalqabe. Baay'ooliin raajiiwwan Waaqayyo karaa qulqulluu kanaa raawwate dinqisiifachaa amanan.
Bulchaan magaalichaa raajiiwwan duuka bu'aan kun raawwatu laalee amanuurraa hamminummaan isarratti ka'e. Kun asmaatota 12 keessaa isa tokko ta'uu hin oolu jechuun gara magaalaa keenyaatti akka hin seenne maalaa goonu jechuun wal gaafachuu jalqaban. Isaan keessaa tokko asmaatonni 12 kun ejjanii jibbu waan ta'eef shamarra ejjituu balbala seensa magaalaa irra haa dhaabnu jedhe. Mala namicha kanaa irratti waliif galuun shamarra ejjaan beekamtu tokko qaama ishee qullaa seensa magaalaa sana irra dhaabachisan. Duuka bu'aan Qulqulluun Taadiwoos magaalaa keessa barsiisaa olee gara galgalaa magaalaatti seenuuf yeroo dhufu dubartii ejjituu kana seensa magaalaa irratti arge. Kan isheen taasistu hunduu kan nama jibbisiisu ture. Yeroo kana Waaqayyoon yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos hafuurri hamaan dubartittii kana ejja raawwachiisu akka hidhamuuf qulqulluu Mikaa'elii ergitii rifeensa mataa isheetiin qilleensa irratti fannisi. Waaqayyo guddaa ta'uusaa erga amantee fi hafuurri hamaan kun erga ishee gadhiisee haa buutu jechuudhaan kadhate. Waaqayyos qulqulluu Mikaa'elii ergee Inbaaqoom nyaata inni baatee jiru waliin rifeensa mataa isaa tokkoon lafarraa ol kaasuun qilleensarra gara Baabiloonitti geessuun Daani'eliin boolla leencotaa keessatti akkuma nyaachise qulqulluu Mikaa'elii ergee hafuura seexanaa dubartittii irra bulee jiru ari'uun dubartittii qilleensa irratti fannise. Hidhaa Diiyaabiloos irraa hiikamtee ammas kadhannaa duuka bu'aa kanaan qilleensa irraa buute. Barumsaa fi raajii isaatiin lapheen isaanii kan tuqame namoonni baay'een amananii hojii isaanii hamaarraa deebi'uun gaabbii galan. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluun isaan cuubee duuka bu'oota Kiristoos isaan taasise. Dubartittiinis cuubamtee tajaajiltuu mana kiristaanaa ta'uun mana isheetti walga'iin kiristaanotaa hundeeffame. Bakkeewwan adda addaa naanna'ee yeroo barsiisus dhukkubsattoonni baay'een fayyanii jaamonni arganii du'oonnis ni ka'an. Guyyaa tokko namni sooressi tokko gara Qulqulluu Taadiwoos dhufuun fayyuuf maal gochuun qaba jedhee isa gaafate. Qulqulluun Taadiyoosis Waaqayyo uumaa kee laphee kee guutuun lubbuu kee guutuun jaalladhu, hin ajjeesiin, hin ejjiin, sobaanis dhugaa hin bayin, namoonni biroos irratti akka raawwatan kan hin barbaanne atis nama irratti hin raawwatin, qabeenya kee gurguriitii hiyyeessotaaf kenni, yoos gatii kee samiirratti argattaa jedhe. Namichis yeroo kana dhaga'u akkamitti qabeenyaa kee gurgurinaan jetta jedhee hudhee qabate. Yeroo kana qulqulluun Phexros akkamitti duuka bu'aa gooftaa huutee qabda jechuun gadhiisise. Qulqulluun Taadiwoos gooftaan keenya sooressaa akka keef dhugumaa sooressi mootummaa Waaqayyoo seenuurra gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'utu salphata jechuun dubbate jedhe. Namichis dhugaadha yoo ta'e mee kan dubbatte kana taasisii agarsiisi jechuun gaafate. Osoo akkas jedhu namni tokko gaala fe'atee karaa sanarra darbuudhaaf yeroo dhufu qulqulluun Taadiwoos abbaa gaalaa kana gara isaatti waamee nama ilmoo gurguru tokkoon ilmoo akka isaaf fidu taasise. Namichis kan isaaf tolche fokkaatee ilmoo qaama bal'aa qabu isaaf fide. Qulqulluun Taadiwoos yaada keef Waaqayyo si haa eebbisu, garuu biyya kanatti kabajni Waaqayyo akka mul'atuuf ilmoo qaawwisaa akkuma ilmoowwan warreen biroo ta'e akka isaaf fidu taasise. Kana booda harka isaa bal'isee Waaqayyo kabaja isaa akka agarsiisu kadhachuun abbaa gaalaatiin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kottuu gaala kee waliin qaawwal ilmoo kana keessa darbi jedhe. Innis akkuma ajajame qaawwal ilmoo kana keessa ba'e. Ammas uummanni hunduu gooftummaa uumaa keenyaa sirriitti akka hubataniif kottuu keessa ba'e yeroo jedhu si'a 3 gaala isaa waliin qaawwal ilmoo keessa bahee deeme. Namoonni raajii kana argan dhuguma Yesuus Kiristoosiin alatti Waaqni biraa hin jiru jechuun sagalee isaanii ol kaasanii dhugaa ba'an. Namichi sooressi kunis miila duuka bu'aa kanaa jalatti sagaduun cubbuu koo hundaaf dhiifama naaf taasisii, qabeenyaa koo hunda gurguriitii dadhabdootaaf kenni jedhe. Akkuma dubbates taasisanii isa cuubee foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa kennee fi hunduma isaanii amantii isaaniitti isaan jajjabeesse. Duuka bu'aan Qulqulluu Taadiwoos naanna'ee wangeela barsiisuun raajiiwwan adda addaa raawwachuun baay'oolii gara kiristaanummaatti deebiseera. Keessumattuu yeroo qonnaa irratti guyyaa tokkotti qamadii facaasanii haamaaf ga'e raajii kanaan kiristaanummaa kan fudhatan maanguddoo sanarraa kaasee baay'ooliin kiristaanummaatti deebi'uun
tokkummaan kiristaanotaa ijaarameera. Bakkeewwan adda addaa naanna'ee yeroo barsiisuus baay'ooliin gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amananii jireenya kiristaanummaa qabsuura isaaniin jalqaban. Kana yeroo argu diiyaabiloos Yihuudotaa fi kanneen hin amaniin keessa bulee duuka bu'aa kana ari'achuu jalqabe. Funyootiin morma isaa hidhanii gidiraa guddaa sarara geessuutiin maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka hin waamnee fi maqaa isaan akka hin lallabne isa akeekkachiisan. Inni garuu osoo hin sodaatiin gooftummaa fi waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabaa ture. Adoolessa guyyaa 2 wareegamummaan darbe. Barri gidiraa mana kiristaanaa darbee Qusxinxiniyoos yeroo mo'u adoolessa 29 lafeessaa Sooriyaa baafamee mana kiristaanaa maqaa duuka bu'aa kanaan Qusxinxiniyaatti ijaarame keessa akka taa'u taasifame. Achittis raajiiwwan baay'een raawwataman. Hojii jagnummaa duuka bu'oota hundaa qabattee kan jirtu manni kiristaanaa keenya hojii duuka bu'aa kanaas hanga dhufaatii lammaffaatti dubbachaa jiraatti. Waaqni qulqullootaa eebba qulqulluu Taadiwoos nurra haa bulchu jechaa oduun duuka bu'oota kutaan 10ffaan hanga kanaatti kan dhageenye ture. Kutaa 11ffaa seenaa qulqullicha Naatnaa'eliin hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii. Galanni Waaqayyoof.